Harka fuunee daawwattoota keenya Oromiyaa Broadcasting Network Midrock Investment Group waliin ta'uun kan isiniif dhiyeessu qophiin yeroo Midrock amma jalqaba. Qophii keenyaan oduu fi odeeffannoowwan garaagaraa kan isin biraan geenyu ni ta'a jechuudha. Ceesaan booda immoo oduu qabadheen deebi'a. Gara oduu jalqabaattiin darbaa Ministeerri Muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed Midrock Investment Group fi hojii gaggeessaa olaanaa dhaabbatichaa galateeffatani. Magaalaa Shaashamannee kutaa magaalaa Bishaan Gurraachaa keessatti kan argamu qonni shaalloo hojii lukkuu haadhoo sanyii fooyya'aa ta'anii baay'isuu kan jalqabe yoo ta'u Dr. Abiy Ahmedis hooggansa olaanoo federaalaa fi naannolee waliin ta'uun iddoo qonna shaalloo kana daawwataniiru. Dr. Abiy Ahmed haadhoo lukkuu biyya alaatii fiduudhaan lukkuu hedduun akka Itoophiyaatti oomishamaniif hojii Midrock Investment Group jalqabsiisee fi kan galateeffatanii kun hojii akka hidha haaromsaatti ilaalamuu danda'uudhaas jedhaniiru. Warshaan daabboo fi daakuu Midrock Investment Group waajjira giifti duree waliin ta'uun ijaaree eebbifame. Warshaan daakuu fi daabboo Midrock Investment Group waajjira giifti duree waliin ta'uun magaalaa Asoosaatti ijaaree bakka Ministeerri Muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed giifti duree Zinnaash Taayyaachoo fi Pirezidaantiin mootummaa naannoo Beenishaangul Gumuz obbo Ashaadli Hasan argamanitti eebbifameera. Warshaa kana ijaaruudhaaf Midrock Investment Group birrii miliyoona 100 baasii kan taasise yoo ta'u warshaan kuni guyyaatti daakuu kuntaala 400 fi daabboo 300 oomishuu danda'as jedhameera. Midrock Investment Group magaalota Itoophiyaa 11 keessatti warshaalee daabboo fi daakuu ijaaraa kan jiru yoo ta'u warshaaleen magaalota akka Aggaaroo, Walaayittaa Sooddoo, Gondar, Boongaa, Naqamtee, Harar, Jijjigaa fi Dasee keessatti ijaaraman eebbifamanii hojii eegalaniiru. Magaalaa Samaraattis warshaan wal fakkaataan ijaaramaa jira. Innis yeroo dhiyootti xumuramee hojii ni eegalaas jedhameera. Oduu keenya dhumaatiin Midrock Investment Group bara bajataa 2016 keessa karoora isaa harka 90 milkeessuu beeksise. Midrock Investment Group bara bajataa kana keessa dhaabbilee 45 dameewwan 6tti qoodee of jalatti hammate keessatti karoora qabatee harka 90 milkeessuu kan beeksise yoo ta'u gurgurtaadhaanis kan bara darbeerra harka 23 dabaluun isaa himameera. Hooggansi olaanoon Midrock Investment Group raawwii karoora bara 2016 fi karoora bara 2017 hoteela Sharaatan Addis Luxury Collection itti gamaaggameera. Gamaaggama kana kan dursan hojii gaggeessaa olaanaan Midrock Investment Group obbo Jamaal Ahmed hooggansaa fi hojjettoota dhaabbilee isaanii karoora qabame milkeessan galateeffataniiru. Bara itti aanus karoora qabanne milkeessuu fi hunduu si'aayinaan hojjechuu qaba jedhani. Amma immoo sagantaa gabaabaa tokko sin biraan ga'uudhaaf jenna. Sagantaa kanaanii tibba darbe gara warshaa tokkotti imaleetiin ture. Warshaan kun immoo keessumaa oomishaalee baay'inaanii warshaaleen meeshaa ittiin saamsuudhaaf fayyadaman kaartoonii kan oomishuudha. Kaartoonii kana teeknooloojiiwwan ammayyaa'oo ta'an fayyadamuudhaan kan inni oomishu nuti achitti argamne wanti ilaallee ni jira. Isinis daawwadhaa jechuudhaan haala itti aanuun isin affeerraa walitti deebina. Warshaaleen oomisha garaagaraa qopheessuun gabaaf dhiyeessan hedduun erga adeemsa oomishaa hunda darbanii booda dhuma isaa miidhagsuuf saanduqa kaartoonii barbaadu. Saanduqa kaartoonii kana yeroo jalqabaatiif lammiilee biyya Ingiliz Heelee fi Aalan jedhamantu naannoo bara 1856tti baarneexaa keessa gochuuf yaadanii qopheessanii jedha seenaan International Paper irraa argadde. Kun amma babal'atee biyyoota addunyaa hedduu keessattis oomishamaa jira. Itoophiyaatti dhaabbilee kaartoonii kana oomishan keessaa immoo Unlimited Packaging isa tokkodha. Nutis warshaa isaa magaalaa Bishooftuutti argamutti gorre. Dhaabbanni waggaa 10 oliif kaartoonii maamila isaaf qopheessaa ture kun teeknooloojiiwwan ammayyaa'oo fayyadamuun haguugduu oomishaalee garaagaraa kana qixeessa. Midrock Investment Group yoo hundaa'u immoo dhaabbilee Midrock Technology Group irraa garana dhufan keessaa tokko ta'e. Technology Group irraa gara Investment Group itti ga'ees waggaa 4 ta'eera. Waggaa 4 kana keessatti haala gaarii fooyya'aa ta'een haala danda'amaa ta'een oomisha gaarii oomishaa jira. Oomishni keenya akaakuun isaa akaakuu lamaadha. Inni tokko martuu abaaboo kan jedhamu jira. Inni biraayyuu immoo sanduuqa kaartoonii kan itti warshaaleen baay'een isaanii oomisha isaanii ittiin paakii godhan jira. Unlimited Packaging oomisha maamilli barbaadu oomishuuf diizaayinii irraa yoo eegalu immoo warra akka ani diizaayinii qopheeffadhe itti naaf hojjedhaa jedhu harkaa fuudhee hojjechaa kanneen asumatti yoo isin diizaayinii naaf miidhagsitanoo jedhaniifis ogeessaa fi meeshaalee teeknooloojii addaa qopheesseeraa fi jalqabarraa kaasnee fedhii maamilaa maal akka barbaadu maal maxxansaan isaa maal akka ta'e saayizii isaa yookiin immoo hangi isaa hammam akka ta'e waliin dura mari'anneetu sanaan booda gara oomishaatti kan galamu.
Kanaaf diizaayinoota hojjetaman keessaa parsantiin baay'een asitti warshaa kana keessatti kan hojjetamanidha. Adeemsa oomishaa keessattis akkaataa sadarkaa idil-addunyaa eeggateen hojjetaa jira. Oomishni kaartoonii dhaabbileen garaagaraa oomishaalee isaanii ittiin saamsanii oomishni isaa asii jalqaba jechuudha. Bakka inni itti argamu kana waraqaan gurguddaan tarree galee asitti argitan kuni galteewwan isaa keessaa tokkodha. Galteewwan isaa keemikaalas dabalatee harki 60 biyya alaatii harki 40 immoo biyya keessaa ta'uun dhaga'e iddoo kanatti keemikaalawwan garaagaraa qopheessuudhaan gara oomishaatti galchuu oomishni isaa asii jalqaba jechuudha. Keemikaalli nuti fayyadamnu fakkeenyaaf giluu piripaareeshinii qopheessuudhaaf koostik soodaa yookiin soodiyeem haayidrooksayidii ni fayyadamna, booraaksii ni fayyadamna, istaarchii ni fayyadamna. Isa kana fayyadamneetoo giluu qopheessinee giluu kana mootu kaartoonii keessatti boordii uumetoo akka boordii nuyi barbaannu san argachuudhaaf nu fayyadu jechuudha. Teekinooloojii dhaabbanni kun hammate immoo hojjettoota ga'umsa olaanaa qabaniin asii fi achi qabamaa bu'aa maamila gammachiisu as baasa. Sirna bulchiinsa qindaa'e yookaan immoo integireetii maanaajimenti siistem jedhama. Inni kuni sirna bulchiinsa qulqullinaa yookaan immoo quality management system, sirna kunuunsa naannoo, sirna bulchiinsa kunuunsa naannoo, environmental management system, akkasumas sirna qabinsaaf itti fayyadama of eeggannoo meeshaalee garaagaraa jechuun occupational health and safety management system sirnoota kana qindeessee hojii gaggeessa jechuudha. Sirnoonni kuni adeemsa mataa isaanii faayidaa mataa isaanii ta'e qabu. Maamila tokkoo fi maamila biraa daayimeenshinii kaartoonii sadii karooraan erga herregdeetii booda iddoo tokkotti jechuudha. Gajjallaa fi gubbaadhaan maashinii gubbaa irratti baasuu kan danda'u, jalaan yeroo tokkotti sadi baasuu danda'a, gubbaadhaanis yeroo tokkotti sadi baasuu kan jedhu, al tokkotti sanduuqawwan 6 baasuu kan danda'u, kan kastamarii yookaan immoo kan maamila lamaa bakka tokkotti baasuu kan danda'udha jechuudha. Kaappaasitiin isaa toonii 45,000 rakkoo malee oomishuu danda'a jechuudha. Toonii 45,000 humna oomishuu qaba. Kanaaf unlimited jennee kaasuu dandeenya. Maaliif daangaan qabu baay'ee humni isaa guddaadha. Baay'inaan yeroodhaan dhiyeessuu keessa immoo qulqullinni hin dagatamu. Buskutii gabaatti gaafa dhiyeessamu buskutiin kun hawaasa fayyadama waan ta'eef daa'immanis fayyadamu waan ta'eef keemikaalota irraa bilisa akka ta'e oomishaaf irratti hawaasa biraa irratti illee miidhaa kan geenye kaartooniin akka tooksiikii hin taane qulqullinaan akka gabaaf dhiyaatu of eeggannoodhaan akka hojjannu sisteemoota kanatti fayyadamnee gabaadhaaf inni dhiyeessina jechuudha. Kun humna laaboraatooriitiinis kan deeggaramedha. Kutaa laaboraatoorii kana keessatti waan sadiidha kan hojjennu. Inni tokkoffaan meeshaalee dheedhiin kan waraqaa ta'uu danda'a, kan keemikaalii ta'uu danda'a, oo dhufan asitti teestii ta'anii standaardii kaampaanii yookaan immoo standaardii biyyoolessaa darbuu isaanii erga mirkaneessineetii booda gara kutaa warshaatti yookaan immoo gara oomishaatti isaan geessine jechuudha. Sana booda immoo oomisha gubbaa irratti illee adeemsa oomishaa keessatti otoo gara maamilaan deemin yookaan immoo otoo gara xumuraan deemin wanti nuti oomishnu kun standaardii kaampaanii keenya ni guutamoo hin guutu isa jedhu as keessatti hojjettoonni baay'een senior quality expert kan ta'an hin jiru. Asii deemanii oomisha adeemsa gubbaa irratti saampilii fudhatanii saampilii saniin laaboraatooriiwwan as keessa jiran irratti age crash test kan jedhamu hin jira, flat crash test kan jedhamu hin jira, isa testii ni godhu jechuudha. Kanaafuu standaardii san kan guutu yoo ta'e adeemsi sun sirriidha itti fufu jedhaniiti adeemsi oomisha keenyaa itti fufiinsan rakkina malee hanqina malee qulqullinaan akka oomishamu ni hordofu jechuudha. Hamma barreeffama biraandii dhaabbata kaartoonii kana barbaadeettis of eeggannoon qulqullinaaf taasifamu itti fufa. Maamiltoota keenya amma yoo gaafatte unlimited packaging yoo jette qulqullinatu itti dhufa jechuudha. Qulqullina oomishaatu sammuu isaaniitti dhufa. Biraandii qulqullinaa already sammuu kastamarota keenyaa keessatti biraandii qulqullinaa keenyeerra jechuudha. Kanaaf waa'ee unlimited yoo kaastu waa'ee qulqullinaa taasaa jechuudha. Dhaabbata kana kan adda godhu keessaa tokko immoo haala ittiin balfa deebisee hojiirra oolchuuf deemaa jirudha.
Kun immoo teekinooloojiiwwan asitti arginu keessaa tokko kan ta'ee fi numa hafteewwan oomishaa yookaan immoo oomishni darbuudha hin qabu jedhamee duubatti hafee akka deebisanii fayyadamaniif kan dandeessisudha. Maashina duubatti argitan kana keessa ni seena. Achiin booda walitti qabamee bakka tokkotti qindeeffamee jechuudha. Bakki kaawwamu ni jira kan qindeessu maashinni. Achii gara warshaa deemee akka haaraatti waraqaa isaan itti fayyadaman ta'ee dhufa jechuudha. Kaartonni keenya deemee harka maamiltootaatti nafu. Deebinee guurraa asitti immoo hin daakna beelingi maashin adda jedhamu qabna nuyi. Amma dhaabbattoonni biraa kan hin qabne kan addatti qabnu nuyi beelingi maashin walitti kukkutee mummuree beel go'ee deebisee warra waraqaa sana oomishuuf erga jechuudha. Isaan irraa binnee immoo nuyi akka galteetti fayyadamna jechuudha. Kanaan kiissoon warshaa akka qulqulluu ta'us gochuun danda'amu nutis taajjabneerra. Kun immoo qulqullina oomishaatiif gahee mataasaa qaba jechuun hin danda'ama. Qulqullinni meeshaa teekinooloojii olaanaa qabu qofaan hin eegamu. Kanaaf immoo hojjetaa irrattis xiyyeeffatameera. Alli miitar paakeejiing hojjettoota sadarkaa garaa garaatiin hojjetan kan gara 208 ta'an qaba. Meeshaa dheedhii irraa kaasee hamma adeemsa oomishaa keessatti qulqullinni isaa akka eegamuuf hooggantoonni hojjettoota waliin walitti dhufeenyi isaanii cimaadha. Mariin yeroo yerootti taasifamu kan geengoo qulqullinaa yookaan kwaalitii sarkil jedhaniinis jira. Torban erga waliin ga'aniiti booda otoo gara maanajimentii otoo dhufin mataa isaaniitiin humna isaaniitiin beekumsa isaaniitiin maal furmaata itti laachuu danda'an isa jedhu irratti mari'atan jechuudha. Irratti mari'atanii yaada adda addaa burqisiisuudhaan yaada furmaata oomishaa fi oomishummaa guddisuu danda'u irratti erga baay'ee mari'ataniiti booda baay'inaan humna isaaniitiin beekumsa isaaniitiin furmaata baay'ee itti kennu. Kan humna isaaniitii fi beekumsa isaaniitiin immoo ala ta'e maanajimentiidha furmaata argachuu kan danda'u yoo jiraate immoo gara maanajimentii immoo riippoortiidhaan dhufe jechuudha. Oomisha qulqullina qabutti fufiinsaan oomishuuf akkuma fayyummaan maashinii eegamu hojjetaa akkas dhaabbata isaaf of kennee hojjetuufis of eeggannoo guddaan taasifamaa jira. Dhaabbanni kun hojjetaadhaaf mana lammaffaa jechuun hin danda'ama. Unlimited namoonni as keessa jiran akka mana isaaniitti ilaalu waan ta'eef akka gaariidha. Mana keenya keessa maaltu jira seete mootoon nu qabnu nuyi abbootii warshaa kanaati. Kanaaf itti fufiinsa guddinaa fi badhaadhina warshaa kanaa tattaaffii fi cimina keenya irratti murtaa'e kan jedhu ka'a. Achi keessatti wanti guddaa maalidha abbootii qabeenya warshaa kanaati nu abbootii qabeenya warshaa kanaati kan jedhu mootoo akkasii qabna. Kun immoo maal daandii adda addaatiin dhufuutu irra jira. Hojjetaan dhaabbata keenya keessa jiru dhaabbata kana keessatti hoggaa hojjetu faayidaa adda addaa sirraa argachuutu irra jira. Isaan kana keessatti paakeejiin adda addaa jira hojjettoota faayidaa kan kennu jechaadha. Isaan keessaa nyaata dhaabbatichi nyaata laaqanaa bilisa kennaa hojjetaan keenya kaffaltii tokko maleedha kan inni nyaatu. Yaalii fayyaatillee akkasuma hojjettootaaf illee maatii isaaniitiif illee bara baajataatiin kan taa'ee jira hojjettoonni keenya. Mana yaalaa waliigaltee hojiin uumne jira magaalaa kanaanis Finfinnee irraas qabna. Isaanitti bilisaan yaalamu jechaadha. Akkasuma barumsa warra barachuu baratan warra barachuu barbaadan hanga maastarsii dirasii namoota barsiisaa jirtu jira jechaadha. Digiriidha warri barachuu barbaadan leeviliidha warri barachuu barbaadan sadarkama immoo barumsa dakanaat irratti illee namoota barachuu barbaadanii carraa barumsaa kennineefitoo namoonni baay'een baratanii dandeettii isaanii fooyyessanii dhaabbaticha keessattis immoo akkaatasanii guddinallee argachaa jiru jechaadha. Badhaasnis waggaa waggaatti hojjettoota qaxaliif kennamaa jira. Meedirook Investment Group Manufacturing Cluster sagantaa waggaa waggaadhaan qopheessu irratti namoonni miidiyaan bakka argamutti beekamtiin ni kennamaaf namoonni dhaabbanni baay'een bakka jiranitti jechaadha. Isa kanaan beekamtiin kun qarshiidhaanis kan laalamu. Bara darbee 40,000 hanga 200,000 hojjettoonni keenya badhaafamanii jiran kanaan jechaadha. Kuni achi keessatti wantoonni hojjetaa kan jetti qabnu hojjetaan cimaan promooshinii akkaataa itti argatu guddina akkaataa itti argatu jira jechaadha. Daawwattoota keenya sagantaan kun ammas itti fufaa garuu immoo gidduutti oolmaa hojjetaa tokko isin daawwachiisuudhaaf jirra. Hojjetaan kun hojjetaa bara darbe keessa Miidrook hojjetaa cimaa jechuudhaan badhaaseedha. Oolmaan isaa immoo maal fakkaataa kan jedhu akka itti nutti qindeessineera. Maqaan koo Baanee Fufaati, Senior Operator'idha. Hojjetaa dhaabbata Limitediti.
hojiin keenyi sa'aatii 12 walakkaarraa hanga sa'a 8tti jalqaba gaafa hojii ofii koo galu anaaf kan taa'u jira dookumentiin taa'u yookaan qaamni biraa hojjetee kan deeme tokko wantoonni jiran kana waan jedhu wanti na agarsiisu jira waan ta'eef kallattii sana nan dhaqaa erga sana dhaqee faayiloota jiran nan dubbisa yookaan wantoota anaaf barreeffaman wantoota guyyaa guyyaatti hojjetamuu qaban iskeeljuul ta'anii taa'u waan ta'eef isa erga fudhadhee orderii yookaan immoo kan maamilli ajajate jira ajaja maamilaa irratti hundaa'uudhaan kan hojjennu ajajni maamilli hojjete maashinii isa kam iddoo kamitti waan jedhu achirra naa barreeffameera waan ta'eef maamila koo orderii kana fudhadhee gara qaama ilaallatu yookaan immoo maashinii peeperiin sun yookaan waraqaa sun irratti hojjetamu qabadheen deemaa jechuudha. Dhaabbanni keenyi kan inni irratti xiyyeeffatu hojii irratti. Qaamni kamiyyuu hojiin kaa'ameef jira seera qaba. Maal jennaan pirooseejarii mataa isaa eeggatee dhufa waan ta'eef qaamonni hundumtuu erga walii galanii wantoonni jiran barreeffamaan walii galanii wantoonni jiranii qaamni kamiyyuu jiraates jiraachuu dhaabates ani kallattii iddoo hojii koo beeka waan ta'eef dhaqeen biiroo galee wantoota jiran iddoo sanarra ergan ilaalladhee hojii koo direct gara hojiitti an bobba'a. Garuu rakkinni yoo jiraate wantoonni nu mudatan yoo jiraatan hoogganaa wajjin wantoonni kun guyyaa kanatti rakkinni kun tureera kallattii kanaan kanammoo kana furuu dandeenya waan jedhu waan ta'eef kallattumaan nuyi hojii keenyatti kan nuyi bobbaanu naannoo maashinii daqiiqaa muraasaaf cheekiin goona. Ani ergan dhaabbata kana hojjechuu jalqabee tureera. Haa ta'utii isa kana gidduutti jireenya koo keessatti wantoota baay'eetu fooyya'aa dhufanii fakkeenyaaf carraa barumsaa argadhee barumsaa koo baradhee xumureera itti fufaas hin jira. Gabaraa bara 2015tti dhaabbata Limited keessatti hojjetaa adda duree ta'een galma barkumeetti badhaasni naa kennameera. Dhaabbata kana wajjin waan gaarii mul'isuudhaa fi wantoota naannoo irra jiru kana dachaadhaan dhaabbata koos ofii koos iddoo gaarii irratti mul'isuun barbaada waan ta'eef kallattii kanaan bobba'an jira. Dhaabbanni kun oomishaalee ogeeyyii ga'umsa olaanaa fi teeknooloojii ammayyawaadhaan oomishaman maamilaaf haala addaan dhiyeessaa jira. Keessumaa oomishni isaanii haguuggii oomishaalee warshaa biraa waan ta'aniif ariitiinii fi baay'inaan oomishuun hiika guddaa qabaata. Maamilaaf warshaarraa hamma kiiloomeetira 50 bakka fagaatu bilisaan geessaafii jiru. Warra kanarraa achi fagaataniif ammoo gatii madaalawaadhaan kunuunsee biraan gaha. Faaktarii keessaa amma istoorii isaaniitti yookiin immoo bakka mana kuusaa isaaniitti deliver goona jechuudha. Bifa kanaanidha kan nuti dhiyeessinu. Kiiloomeetira 50 olummoo yoo ta'an kaffaltii madaalawaa ta'e kaffalchiifneetu bakka isaan jiran iddoo isaan jiran konkolaattota deliverii keenyaan dhiyeessinaaf jechuudha. Rakkoo konkolaataa deliverii hin qabnu saffisaan bakka isaan barbaadanitti dhiyeessuu dandeenya jechuudha. Maamillis kanuma ragaa baha. Unlimited package irraa waggaa baay'ee wajjiniin hojjenne kaartoonii paastaa isaan irraa bitama. Istaandaardii baasnee irraa binnaa. Istaandaardii baasnee itti bindusanii konkolaataa isaanii fe'anii nu fidan as duras. Warri oomisha isaanii barbaadan warshaa isaanii Bishooftu jiru dhaquu dandeessu yookaan immoo magaalaa Finfinneettis waajjira maamilatti simatan qabu. Finfinnee keessatti Meeksikoo naannoo Addis Gaas Gibbii bakka jedhamu sanatti hin argamna. Ofiisii maarkeetingii qabna. Lammatammoo as Bishooftu magaalaa Bishooftu keessatti naannoo industirii zoonii Bishooftuu keessatti warshaan keenya argama. Achittis waajjira qabna. Bakka itti maamiltoota keessummeessinuu qabna. Akkuma asirraa mul'ataa jiru na duubaa mul'atu kanatti saampiloota adda addaa arganii isaanis yaada isaanii itti dabalanii kana barbaanna bifa kanaan nu hojjedhaa jedhanii yaadallee nurraa fudhatanii wajjiniin akkaataa itti hojjennu qopheessinee wajjin hojjechuudhaaf qopheedhachuudhaaf Finfinnee fi Bishooftuu keessatti argamna jechaadha. Unlimited packaging hojii isaa ammaa kanaan hin dhaabbatu. Gara fuulduraatti immoo hojii maxxansaa isaa babal'isuufis karoorfateera. Fakkeenyaaf fedhiin dabtaraa jira, fedhiin barruulee garaagaraa jira, fedhiin baay'ee jira, maxxansaan garaagaraa. Isa kanaaf kan oolu maashina duplex jedhamu. Maashina kanas lamaansaa already hundi isaa uumee mirkanaa'eera piroojeektichi yeroo gabaabaa keessatti waggaa tokko keessatti dhufee dhaabatee hojiitti gala. Waggaa lamaan kanaa booda yookaan waggaa kanaa booda
dhaabbanni kun gaafa isaan kana hundumaa galche fedhii maxxansaalee garaagaraa akkuma biyyaatti jiru maneej gochuu danda'a. Egaan daawwattoota keenya qophiin yeroo miidroo karraaf qopheessine kana fakkaataa qopheessuudhaan kan isin biraan gahee an boriifan baay'isaatii torban immoo dhimma biraatiin walitti deebinaa torban gaarii isiniif haa ta'u nagaatti.